Yooyyaa akkam jirtu hundi keessan hadha kilaasii waa'ee Microsoft Word isinta mul'isa. Microsoft Word akkamitti peej nambarii itti kennina, akkamitti peejii kenna, rooman nambarii fi integer nambarii gargar ba'an akkamitti peejii kenna, peejii nambarii irraa balleessina ka jedhu bakka tokkotti dookumentii kenna irratti waan kana laaluu qabna. Yeroo jalqabaatiif namoonni Microsoft Word fayyadamtanuu search batanii irra dhuftanii Word jettanii barreessuu dandeettu. Yeroo sanii Microsoft Word software isaanii argattu. Word gaafa isin jettanoonni isinii dhufaa jechuudha. Wordiin kiyyaa 2013 double click godha kanarratti. Daqiiqaa muraasa eegaa. Erga isinii baneen booda black documentii turtanii achiin booda gara work area kennaa dhuftu jechuudha. Okay. Nice. Amma maali black documentii arganna. ስለዚህ black documentii kana si'a tokko tuqnaa jechuudha. Black documentii gaafa isin tuqxanu wordiin kenna akkana isinii banama. Anammaan salphumatti asirraa isinitti mul'isuu barbaade page breakii akkamitti akka hojjennu fakkeenyaa fi peejiin jalqabaa kun cover peejii yoo ta'e cover peejii kan akkamii peejii nambarii irraa balleessina isa jedhu isinitti mul'isuuf. Fakkeenyaa fi dookumentii ta'e wayii habannuuti. Dookumentii kana habannuuti. Yeroo kamiyyuu dookumentii kenna bifa kanaan hojjetuu qabna jechuudha. Bifa dookumentii amma kanaa jiru kanaaniitiin. Egaa fakkeenyaa fi inni kun maali cover peejii keenya. Cover peejiin keenya kun maal qabaachuu hin qabu, peejii nambarii qabaachuu hin qabu. Fakkeenyaaf footii isaa irratti jala isaa kanatti peejii nambarii qabaachuu hin qabu. Table of content irraa jalqabee dammoo rooman nambariin barraa'uu qaba. Fakkeenyaaf kun rooman nambar 2 jedheera. Amma inni kun sirrii miti. Rooman nambar 1 jedhee jalqabuu qaba. List of table rooman nambar 2 ta'uu qaba. List of abbreviation ደግሞ roman number 3 ta'uu qaba. Introduction irraa jalqabee tokko lama sadii jedhee itti fufuu qaba. Lakkoofsa tokko lama sadii jedhuun itti fufuu qaba jechuudha. Gaafa akkana hojjennu maal fayyadamna? Page break waan jedhamaa fayyadamna. Isa akkamitti peejii keenya akka break goonu isinitti agarsiisa. Gara dookumentii keenyaa haa deebinuuti. Cover peejii kanaa fudhannu. Cover peejii kanaa fakkeenyaa fi fudhannu. Fakkeenyaatti isinitti mul'isa. Okay, nice. Cover peejii keessa select erga godheen booda dookumentii kanarraa right click godhee copy godhachuu danda'a. Ergas gara dookumentii kiyyaa banameeruutti deebi'ee okay, dookumentiin kiyyaan bananne faayila keessa galee new ka jedhu tuqee dookumentii haaraa banachuu danda'a. Okay, kun dookumentii haaraa banadheera. Bakki kuni work area duwwaa uumaa jiranuu peejii tokkorra jira. Akkuma asitti argitanu. Peejii barreeffama kiyya amma copy godhadhe ka cover peejii asitti paste godhachuu danda'a. Control fi V tuqee. Maal ta'ee naa dhufe. Peejii isaa kana select gootanii kaatanii taabibatanii tuqxanii gara na filuu dandeettanii because gara natti barraa'a waan ta'eef gara seedduu. Okay, inni kuni cover peejii keessanii. Cover peejii isin akka barbaadanitti sirreessitanii anammaa kaayyoon kiyya guddaan kana waan hin ta'iniif akkamitti akka isaa kana peejii nambarii irraa balleessina. Gaafa nuti peejii nambariitti kenninu peejii nambarii hundarratti peejii jiran hundarratti wordiin kenna lakkoofsa nuu kenna. ስለዚህ nuti akkamii peejii jalqabaa kana qofarraa balleessina waan jedhamaa san isinitti mul'isa. Asiin booda gara peejii aadaa isa lammaffaatti haa bu'u. Peejii lammaffaa kanarratti maal hojjedha? Table of content hojjedha. Table of contents. Okay, table of contents godha. Table of content kana select gootanii kaatanii heading gootan. Maaf heading gootan yeroo table of content baachanu akka isaa kan isiniif dubbisuu fi maal gootanii heading godhuu kan ta'e. Yoo heading waan ta'e heading waan. Yoo heading 2 ta'e heading 2 gootan. Yoo heading 3 ta'e heading 3 gootan. Because achiin booda yeroo page table of content baachanu bifa saniini headii kenna, head 1 kenna, head 1 godhee head 2 kenna dammoo head 2 godhee sub title isaa godhee nu baasaa jecha. Kanaaf nu gargaara. Itti aanee peejii biraa haa baafannu.
Peejiin biraa inni sadaffaan nuti baafannu foormii dookumentii kanaatiin isin haa hojjedhu. Fakkeenyaaf ishee kun table of contentii peejiin itti aanu okay. List of table haa ta'uuti. List of table rakkoon qaba. List of table akkamitti akka baay'inu sallee isinitti himaa. Carraa kanaanii list of tables. Peejii isaa kana maan gootanii select gootanii heading waanii gootanii jechuudha. Kanaafuu gaafa table of content baachanuu list of table isinii ba'a jechuudha. Ishee itti aanee maan baay'inu wayyaa. List of figure yoo jiraatu ta'e figure akkamii akka baay'inu isinitti himaa yoo hin jirre ta'e immoo isa kilaasii biraa irratti isinitti himaa. Akka dookumentii kanaatti jala list of table irra ana list of maalitti jira list of abbreviation jira. Koppii godhannaa gara dookumentii keenyaa deebinee dookumentii 2 jedhaa dookumentiin kiyyaa asitti control fi v godha pestii godha jechuudha. Hojii isaa kana maan godhaa heading waanii godhadhaa jechuudha. Heading waanii godhaa. Peejuma xiqqaasaa hojjadhee ka'eetti peeji bireekii akkamitti akka hojjettan isinitti himaa. Asirraa jalqabdanii maan gootanii peejii kanarraa jalqabdanii introdakshinii hojjettu jechuudha. Introdakshin. ስለዚህ introdakshiiniin keenya kun maalirraa jalqabuu qaba ammaa? Introdakshiiniin keenya peeji nambarii isaa waanii ta'uu qaba jechuudha. Lakkoofsa tokko ta'uu qaba. ስለዚህ barreeffama wayii saampiliif asirratti haa fidu. Akka isiniif ifa ta'utti. Kana qofa yoo fudhadheen godhaa. Injaa isaa kana select godhee right click copy. Gara dookumentii kiyyaa deebi'ee control E godhaa jechuudha. Naa dhufe. ስለዚህ introdakshinii kiyya kanaaf. Yoo introdakshinii jala yoo jiraatan ta'e introdakshinii keessan kun amma waanidha. Yoo introdakshinii jala mata duree sabtaayitilii wayii godhachuu barbaadanii headingituu gootanii jechuudha mata duree isaa. Okay. Amma akka isinitti mul'isu waan barbaade qofatti darba waan ta'eef statement of problemii isaa kana haa fudhadhu. Sorry, gara dookumentii 2 deebi'a. Statement of problemii peejii haaraa irratti haa baasu. Peejii haaraa irratti haa baasu. Because peejii memberii isinitti mul'isiisa waan ta'eef kaayyoon kiyya. Isaa kana select godhadhee headingii godhaa jechuudha. Headingii waan. Headingii waan hin ga'u. Okay, list of table waan qabaachuu qabaa tokko isiniif haa fidu. More if akkasinii ta'uu fi okay. Research planning kan haa fidu. Research plan karaa deebi'a. Okay. Peejii haaraa barbaada. Gadi gadi bu'a. Anis peejii haaraa argadheera. Peejii haaraa kanarratti research plan. Isaa kana normal tekstii godhee ka'ee maan godha deebi'ee heading waanii haa godhu. Heading waanii maanii statement of problemii jalatti barreeffama xiqqaa ta'e wayii haa fidu. Egaa koppii gootanii gara dookumentii jedhutti deebi'a. Control fi V godhaa. Mure.
Research pilaanii kiyya irratti amma list of teebilii waa isinii baasuu qabuu fi teebilii asitti haa fiduuti. Teebilii dookumentii kanarra jiru gara si'aa fiduu. Suuta jedhaatuma hojjettanii dogongora yeroo tokko uumtan jechuun baay'ee si rakkisa waan ta'eef isaa kana akkuma jirutti select godhadhee control C. Kanaan booda gara dookumentii deebi'ee control V tuqaa. Okay. Umure. Inshi peejii meeqa qabaa? Peejii 7 qabaa. Walumaa gala peejii 7 qabaa. Okay. Peejii 7 qabaa. Table of contentii kiyya kana maqaa isaa itti barreessuu qaba. Gaafa teebilii keessan gaafa maqaa itti barreessitan akka list of teebilii irratti isinii ba'uu fi steeppii an amma jedhu tana seeraan hordofuu qabdan. Gaafa maqaa isaa asitti barreessitanu jalqaba maanii steeppii isaa seeratti maqaan teebilii kanaa maanii budget allocation. Barreeffama kana dookumentii kanarraa koppii godhadhaa. Achiin booda dookumentii ta'uu deebi'a. Inshi. Kanaafuu addee kanatti barreessuu barbaadaa jedhu maqaa teebilii kiyyaa asitti barreessuu barbaada. Erga bakkicha qopheeffadheen booda maal godhaa? Barreeffamicha koppii godhadheera. Hin dagatinaa. Achiin booda riferaansii keessa seenaa. Achiin booda insert caption keessa seenaa. Figure 1 jedhee naa fida. ስለዚህ amma kun teebilii waan ta'eef an teebilii jijjiiradha figure osoo hin taane. Kanaafuu maanii bakka laabel jedhu kana ittanii isaa kana ittanii teebilii jijjiirtan. Teebilii maqaawwanni keessanii maqaa isaa dammooti barreessitan. Maqaa isaa maanii jedheeraan hangafa koppii godhadheera. Control fi V godhee budget allocation for state jedhu. ስለዚህ achiin duuba okay ofiidhaan nuu fide kun. Kanaafuu isaa kana isinaan akka barbaaddanitti deebitanii itti gochuu dandeettanii. Kennaa fi wanni isaa times roomanii saayizii isaa dammoo 12 haa godhuuti. Taabii tuxxanii garan akkana gara biraa fidachuu dandeettanii. Umurre. Amma isaa kan akkanaan baasuu isaa maaliif nu fayyada? List of teebilii baasisaaf nu fayyada jechuudha. Bifa kanaanii riferaansii keessa seenne insert caption goonee baasisii maaliif nu fayyada? Booda yeroo list of teebilii baanyu directly akka nu baasuuf nu fayyada. Inni biraa isaa kana headingii godhachuun maaliif nu fayyada? Yeroo gulanaa table of contentii baanyu akka ofiin nu bahu gochuuf nu fayyada jechuudha. Kanaafuu wantoota biraa itti gootanii isin dookumentii keessan noormaalii itti gootanii isaa kana meeqarra gootanii 12 gootanii times roomanii irra gootanii adjust godhuu qabdanii gaappii isaa dammoo tokko tuqaa 5 kana godhuu qabdanii noormaalii akka ajajamtanitti gootu yeroo baay'ee garuu bifa kanaan hojjetama waan ta'eef isa hojjedha. Isa yeroo biraa viidiyoo biraas ni qabadhee dhiyaachuu danda'a. Ammaaf garuu isinitti mul'isuu kan barbaade waa'ee peeji bireekiiti. Peejii akkamitti akka baanyuu fi peejii akkamitti akka irraa balleessu. Amma fakkeenyaaf peejiin kiyya peejii 7 qaba. Peejiin kun fuutii isaarra kennamee hin jiru ammatti kennuu jalqabe. Kanaafuu yeroo itti kennamu of eeggannoo godhu kan table of contentii rooman nambar irraa qabaa jenneera. Kanaafuu isa godhisaaf maangoona jalqaba indilaayinii kevir peejii keessanii dhuftanii dhaabbattanii achiin booda peejii laawutii keessa seentan. Amma seeraan hordofaa achiin booda bireekii kan jedhu kana bittan. Achiin booda maangootanii neekesti peejii kan jedhamu kana bittan. Gaafa neekesti peejii tuttanu table of contentii kenna dhaqeetii waan isin hojjettan sana isin jijjiira. ስለዚህ next page gaafaan jedhuun kaarseriin kiyya maanti gadi bu'e gara table of contentii itti bu'e. Addee kanatti amma dhufee peejii nambarii kiyya itti godhachuu danda'a.
Kanaafuu insertii keessa seenee page number format page number maaliin godhaa Roman numberiin godhaa jechuudha. That is start at 1. Akan jalqaba asii jatti kennitanii achiin booda okay jettaniini akka inni dammoo jala isaatti mul'atu normaalii amma jalatti mul'atee hin jiru akka inni jalatti mul'atu maan gootanii asumaan deebisanii peejii nambarii keessa seentanii bottomii peejii keessanii filattan jechuudha. Bottom of peejii kiyyaan kana haa filadhuuti kilikii godha. Silajii maanii kana tokko jedhee jalqabee isan balleessinaa kana waanii jedhee jalqabee kana tuu jedhee jalqabee amma kun sirri. Silajii maan goonaa amma isaa kana booda sirreessina. Kan akkamii booda akka irraa balleessinu isinitti mul'isa. Ammaa fi table of contentii keenyarraa jalqabee I1 jedhee akka inni laakkaa jiru godha. Silajii I1 jedhee naa jalqabeera. Inni kun immoo I2 jedhee jalqabeera. Inni kun I3 jedhee jalqabu qaba. I3 jedhee jalqabeera. Introduction irra jalqabee immoo lakkoofsa tokkoon barraa'uu qaba. Isa akkamitti deebitanii sirreessitanii isteeppuma hangafa isiniin jedhee indilaayinii peejii isaan gubbaa kana dhaabbattan. Indilaayinii peejii isaan gubbaa kana dhaabbattanii bireekii gootan peejii keessa. Kanaafuu peejii bireekii keessa peejii leewwatii keessa seentanii bireekii seentanii neeksti peejii jettanii. Gaafa isin neeksti peejii jettanii introdakshinii keessan I1 irra jira. I1 irraa jalqabsiisa. ስለዚህ amma I1 irra akan jalqabsiinye lakkoofsa 1 2 3 akan jalqabsiisu ajajatti kennitan. Isa waan gootanii insertii keessa seentanii peejii nambarii seentanii foormaatii peejii keessanii gara intiijeriitti jijjiirtan. 1 2 3 kan jedhutti jechuudha. Gara sana jijjiirtanii achiin duuba istartaati. Waan jedhee jalqabu saachee godhadhaa achiin booda okkee jettanii. Introdakshinii irra jalqabee lakkoofsa 1 jedhee jalqabu qaba. Laala. Kana sirreessuu dandeettanii kana sirreessaa. Achiin booda introdakshinii irraa jalqabee 1 jedha. Statement of problem 2 jedhee jalqaba. 2. Achi gadi 3 akkanaa itti fufuu qabaa jechuudha. ስለዚህ amma maan sirreessinee peejii bireekii peejii keenya akkamitti akka lakkoofsatti kenninu fi rooman nambarii akkamitti akka itti kenninu addaan baafan. Achiin duuba peejii kilar peejii kanarraa maan jiraatu hin qabu lakkoofsi. Lakkoofsi kamiyyuu roomaniillee ta'ee lakkoofsi intiijerii jiraachuu hin qabu. Isa akkam gootanii bottomii peejii keessanii qofarra dabalii galee godhaa achiin duuba different first page qofa jedha. Different first page boksii jettu kana gaafa kilikii gootanuu maan ta'aa irraa badaa jechuudha. Irraa bada bakki kun. Sorry kompiitara kiyya biizii ta'eeraan bakki kun irraa bada. Kun irraa bada. Lezii kana heederii keessan close godhaa. Kanaafuu maanii cover peejiin keessan maan ta'e peejii nambarii irraa bada. Table of contentiin keessaa maan jedhee jalqaba I1 jedhee jalqaba. I2 I3 introdakshinii keessan irra immoo lakkoofsa 1 2 jedhee jalqabu qaba. 1 2 nice xumuranne jechuu hojii kenna. Wanni kunniin salphummaa isinitti mul'ise garuu namoota baay'ee chaalenjii gooti. Kanaafuu eeggannaan isteeppiyaan amma isiniin jedhe kana hordoftanii jennaan dookumentii bareedaa hojjechuu dandeettan. Yeroo baay'ee dookumentii keessa isaa bifa nama ajaa'ibuutiin hojjettanii barreeffamoota garaagaraa waan hundumaayyuu hojjettanii peejii itti kenniisa callaan foormaatii isaa alaayimentii isaa sirreessuudhaaf isa callaan asaayimentii ta'uu danda'a dookumentii keessaan riisarchii ta'uu danda'a of jalaa balleessitanii qabxee badaa argattu. Kanaafuu dookumentiin keessa yeroo kamiyyuu keever peejiin peeji nambarii qabaachuu qabu teebila of kontentii teebila of fiigiriin abiriveeshinii aknoolojimentii warri kummaan hin jiraachuu qabanii rooman nambarii jiraachuu qabanii jechuudha bifa ammas isin mul'ise kana. Achiin duuba introdakshinii keessan irra jalqabdanii introdakshinii keessan irra jalqabdanii maan godhuu qabdanii lakkoofsa intiijarii 1 2 3 4 jedhaatti fufuun dookumentii keessan guutuu godhuu qabdan. Bifa kana. Kuni inni lammaffaan akkamitti table of contentii baanyaa kan jiru. Table contentii baasiisaa fi jalqaba warroota kana maan godhuu qabdanii headingii godhuu qabdanii isin jedheera. Isa akkuma jalqaba isinitti himee headingii godheera hunda isaa tuuyyuuti. Kanaafuu ammaan godhuu qofa ammaa table of contentii
isaa qopheessee irratti enter jedhee erga gadi bu'een booda table of contentii baafadha. Isa baafatee isaa maan godhaa? Referaansii keessa seenaa table of content ka jedhu jira. Table of content ka jedhu irratti isa jalqabaaf yoo feetan kanaan godhuu dandeetta, yoo barbaaddan kanaan godhuu dandeetta. Yeroo baay'ee isaa kanaaf filatama waan ta'eef isa jalqabarra jiru kana si'a tokko tuttuqu. Isin tuttuqan table of contentii as isinii ba'a. Nice. Xumura table of contentii. Inni biraa list of table akkamitti baana? List of table ka jedhu akkamitti baana ka jedhu akkuma jalqaba isinitti hime list of table baasisaa fi jalqaba maan godhuu qabdanii teebilii keessan bira deemtanii teebilii keessan san akka hangafa yeroo isaa kana barreessinu riferaansii keessa seennee insert kapshinii kenna kanaan barreessuu qabna jechuudha. Achiin booda list of teebilii baafachuu dandeenya. ስለዚህ አሁንም አንጋፋ bifa sanii waan barreessee fi list of table bira dhufee inter jedhee gadi bu'ee bakka isaa qopheessu qofatti maan godhuu qofaa baafachuu qofa. Akkamiin baafadhaa? Riferaansii keessa seenaa. Riferaansii keessa seenaa achiin booda insert table of figure ka jedhu kana dhufa. Insert table of figure. Amma asii wanni si if eeggatu qabdanuu bakki kun waan lamaaf qophaa'e. Table of figure baasisaa fi table of list of table baasisaa fi qophaa'e. Kanaafuu table of figure kana gaafa tuttanu laabeelii isaa kana check godhadha. Gaafa inni amma table irra inni default nu fide yeroo tokko figure irra dhufuu danda'a. Figuriin gaafa list of figure ta'e malee yookaan yoo table ta'e table kana filattu jechuudha. Caption label isaa. Isin booda erga filattaniin booda waan biraa wanna gootan hin jirtu okkee qofa jettanii. Kanaafuu an teebilii tokkocha qaba. Teebiliin sun peejii lakkoofsa 3 irra jira jechuudha. Xumurre hojii keenya. Dookumentii keenya bifa kanaan bareechinee hojjetuu danda'uudha qabna. Malee table of contentii harkaan barreessisaa yeroo baay'ee namoota baay'ee bira dhaggaa yookiin immoo bifaan bareenneen barreessuun jira. Akkasii hojjetinaan bifa amma asirratti isin mul'ise. Isteeppii salphaa deemee anuu isteeppii salphaa anamma isinitti mul'ise kana hordoftanii qofaa dookumentii keessan bareechuu dandeettanii gaaffii isaa kanaa wal qabatee waan isin hin galeen irratti inbox gootanii na barreessuu dandeettanii waan na dhageeffattaniif galatoomaa yuutuubii kanaa sabiskiraayib sheer godhiisaan na cinaa dhaabbadhaa ulfaadhaa wayyooma.